Miidiyaan Daarussalaam imala isaa jalqabaa arras haddaan hin kunne kaayyoo guddaa qaba. Miidiyaan Daarussalaam imala ulamaawii milkeessuudhaaf halkanii fi guyyaa cimee kan hojjechaa jiru yoo ta'u, barsiisota jajjaboo fi barattoota hedduu if keessatti hammatee ilmi raabsaa jira. Yoo isin hin jennu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Nuti Daarussalaam filannoo keenya boona qoodarraa fudhannu. Daarussalaam sagalee uummata musliimaa bal'aati. Daarussalaam filannoo kophee naannoo keessa yaa'u. Daarussalaam cinaa dhaabbachuun dirqama keenya haa baanu. Nis Daarussalaam. atis Daarussalaam.